Ilmi Arabaa jechuudha kan mucayyoo ulfeesse sana filannoo sadii kenneefi jechuudha. Akkuma viidiyoo Hannaa argitanii turtanii anillee Hannaa sagalee qabee fi waan hin jedheen nan jira jechuudha Hannaadhaani. Hundi keessan iyyuummoo Hannaa baasii achi adeemtu Hannaan balaa keessa buutii. Mucaanis immoo namni gorsee si gorsaa jiru kun eenyuudha natti himi abaluusaa baruun barbaada jedheeni isheen dhoksitee jirti. Amma Hannaadhaani silkii keerraa bilookii godhii hin jedheeni mucayyoo sana bilookii godhiitii sagaleetti qabaa turtes immoo dileetii godhiin jedheeni Hannaadhaani itti himin jira kaleessa har'a gootiitti natti fakkaate. Malee hedduu tokko ulfaata kan amma wanti kun naanna'ee dubbiin irra dhufaa jiru Hannaadha jechuudha. Kan amma haatii fi abbaan kiyya dhageenyaan na ajjeesu jedhe gurbaan iyyuu haatii fi abbaan kiyya dhageenyaan firri kiyya dhageenyaan kana dhageenyaan zinaa dalage jedhaniitu na ajjeesu waan ta'eedhaaf ani mucayyoon nan dalagaatii qoricha naaf didan baasaayii jetteeni achumarraan qoricha siif hin kennu ani mucaanan guddisa riyaala suudii 10,000 siif hin kenna Itoophiyaa galii yoommoo Itoophiyaan galuu jettee Saawudii keessaa nama beektuu ijoollee mafiraas haa ta'uu nama feete bukkeetan si geesse ofii kootii makiinaa keessa si kaa'ee akka waan itti baddeetti si geesse achitti si gargaaraati achi taa'e garuu si wajjin jaarsaa fi jaartii ta'e si wajjin hin jiraadhu hin barbaadu haraama attamitti shaqaalaa wajjin jiraadhaanii jedheeni. Kanaafuu tokko immoo yoo feete immoo ani mucaa kiyya nan guddisa maanni maqaansa warra baarri eegu kana sawwaaka jedhamu natti fakkaata warra waardiyaa jedhamti akka biyya keenyaatti nama baarri namaa eegu kana gurbaa baarri eegu sanatu turedhaan inni immoo ji'a 5 jedhan ergi galee baangaaleedha natti fakkaate. Inni immoo isatu na ulfeesse dirqiidhaan qabeetu natti fayyadamee na biraa deeme jedhiiti itti mimaatiitti naan jedhee filannoo sadii naa kenneette Hannaa gaafatte Hannaan ganamayyuu dhuftee na gaafattee turteetu viidiyoon dalagini ani Hannaadhaan kan hin jedheen ofuma keetii wachii bayii kottuu bayii hin jedheen atumtiyyuu bayii malee sababii guddaarra si geessaa jiru jarri kun hin jedheeni mucaan maal jedhaanii abbaa masi gorsaa jiru nama citii kana itti haasoftee natti mii jedheen dhugaa amma sobee Hannaa badii balleessee Hannaan kana goote jedhee jaratti mee amma Hannaan haadhaaf abbaa kootti himuu dandeessi firatti himuu dandeessi jedhee Hannaa sana shakkee jechuudha mana sanaa dhabama gochuu danda'a jechuudha dhugaa rabbii mucaa kana yookaan hiisisuu danda'a yookaanis immoo jechuudha mala irratti malee biyya galchuu danda'a jechuudha Hannaa dhugaa Hannaa gorseen jira naman dhageessu malee Hannaan bahii jennaan isa naqaan hin ba'u isa badanii hojjetanii isa bakkee keessa ba'anii qaama malee hojjetan hin barbaadu jette mucaanii xalabaadhaan jirti waan ta'eef waggaa dheeraan dalagaan hin ba'u yoo ta'ellee sagalee ishee waraabbadheen qabaa misinjerii irratti sagalee ishee waraabbadhee qabaa sagalee sanan illee dhageessisa malee namni hiikuuf malee ani tundueyyuu hin deemu akkamittan deema kaayyoon qaba waan ta'eef kaayyoo koo bakkaan hin geewwanne jettee didde Hannaan malee hedduu tokko ulfaata mucayyoo gaa filannoo kenneefi yookaan birrii Itoophiyaa sii kennaa birrii akkati biyya galtu birrii Saa'udii 10,000 sii kennaa yookaan hiriyoota kee bira sii geessaa yookaan immoo sawwaa kanna ulfeesse jedhe malee mucaa kiyya hin baaftu jedheen utuun du'ee badee mucaa kiyya hin baaftu jedheen ilaali wajjin jiraachuu hin didee shaqaalaa wajjin hin jiraadhu sarraatanyaa wajjin hin jiraadhu jedhe garuu immoo jechuudha mucaan baaftu jedheen ilaali innillee akka haraama ta'e hin beeka dhugaa rabbii isa nama qoricha barbaaddee Hannaatti balaa fiduutti jirtu jechuudha akka haraama ta'e hin beeka mucaa baasuun dhugaa rabbii Hannaadhaan immoo qoricha naa barbaade Hannaan baasa jetteen mucaa cannaqaa jirti jechuudha gaafa Hannaa wajjin ciiftee gaafa barbaadde ciiste Hannaa wajjin ciiste dhugaa rabbii fedhii isheetii wajjin ciiste qoricha wayiyyuu laanneefi amma namni tokko qoricha baasee minaamin jedhanii shakkanii Hannaan illee kanuma shakkite haasoftii yookaan asiiraa wajjin waa kenneefi qoricha wayii obaasuun isaan oollee jetti Hannaan mucattiittiinis hin beektu qoricha wayiituun obaafne dhugaa fandalaltuunuma yeroo biyyaa baatee baalageema tokkotu jira malee homa waa tokkoyyuu laanneefi jechuudha malee. Amma gaafilannoo keessa jirti an akka kootti akkan jedheen Hannaadhaan birriin 10,000 sun iyyuu guddaadha amma yoo Itoophiyaa gara Itoophiyaa galtee gara 200,000 fi yookaan immoo birrii guddaa dhuga gara 500,000 faan ta'uu fi dhugaa 500,000 hin ta'u amma riyaallee 2,000 riyaallee 5,000 fi 5,500
birrii riyaalii 5,000 fi 500 birrii Itoophiyaa 185 akkas natti fakkaate. Gara 300 birrii Itoophiyaa 300 ta'aaf ammatu mala amma tikeettii kutee fi riyaala 10,000 harkatti kennee fi ijoo galtee suuqii banattee mucaasee deessee hin guddifatti. Garuu abbaa manaa qabdi siima abbaa manaa seetti sinaa softii maannaan amma nagumattaa softi malee waa'ee kanaatti hin kaafne egaa isas akkamitti galtii innoo rakkoodha dhugaa rabbii yookaan dhugaa furmaanni biyya jira qaama biyya geesse yoo abbaan manaa ajjeesadhanii sodaatan malee yookaan mana firaafa mana daaddotiifaa manuma firaalee kun dandeessi Itoophiyaadha beektanii malee as keessatti da'uunii as keessatti sin gargaara jechuun booda isheen amma gara haadhaati yoo deesse mucaan jalaa fudhata maatii na guddifatan jedha bakka baay'ee rakkoo dhugaa rabbiin akka hin jedheen haannaadhaan birricha fudhadhuuti gali jedhiini hin jedheen na dhukkuba jedhiiti hin hojjedhu jedhiiti inni tikeettii sii kutataanaanii inni mala sii mala taanaan gali jedhiini hin maaliif kuni namas rakkiftee ofis rakkistii jechuudha dhugaa rabbii siluma kaayyoo hin qabdu waan ta'eef kaayyoo mana baateef hin beektu. Hedduu tokko ulfaata dhugaa rabbii maaliif isee fedha isheetiin barreessan hin jaalladha minaam hin jetti dhugaa qoricha itti kennee hin jaallachiisu sanaaf hima tokko jira malee jechuudha. An akka gootteetu galte hin jedhe an dhugaa rabbii biyya galuu ishee wayya malee joo dhugaa isin maal jettume birricha 10,000 sana fudhattee biyya galuu wayya galtee masuuqii banattee mucaaseen jiraachifatti nagummaa isaatti himti. Inniyyuu booda gargaaruu danda'a mucaa sana ammatu biyya gallees immoo kissii kanas immoo humna qabaatan malee kaasasuu hin danda'amu innis dhugaa rabbii cinqii keessa galtee jechuudha dhugaa rabbii malee qoricha kennee fi ulfeessee minaamin inni kun sobadha dhugaa miti sobu malee haaleessaa attamitti qoricha kennee fi ulfeessaa otoo akkas ta'e immoo hundumtuu qoricha kennuu kennee rakkoodha dhugaa rabbii baay'ee ulfaata uumaa laas akkasii miti. Ofumaatti haasa'uudha malee amma tokko fa'aa amma kaleessaa argitanii jirtu miti isheen tokkos garaa guuttatte isheen immoo bakkee baateetu dhattee dhiiraa wajjin ciistee deebitee abbaa manaa qabdi ijoollee qabdi jedhanii kunoo amma ulfooftee kaasheenis bakka lixxu dhabdee rakkachaa jirte mucaan tokko tokkirra fiddee haasa'aa turte kaleessa footoo isheellee fiddeen dhufeen dubartitti argitanii jirtu miti isheellee abbaa manaa qabduutu gabbaatee innis immoo haadha manaa qabadaneetu haadha manaa qabuutu ishee kana wajjin jiraataa jedhan. Kunoo akkasitti immoo rabbiin immoo salphise jechuudha. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata namni wanta biyyaa ba'eef irraanfatee otuu kaayyoo isaa galmaan hin gatinii gara dhiiraa kanatti fiigumaaf fedhi namni dhabee hin jiraayi. Namni fedhi namaa miti mixiinuu fedhii qabdi bar mixii ishee lafa deemtu beektu miti mixii ishee lafa deddeemtu hin beekti miti isheenuu fedhii qabdi bar garuu ilmi namaa immoo nama. Horiirraa wanti namni adda ta'e uumamee fi waa hundumaa akka baruuf waa hundumaa akka beekuuf miti salphinas bal'inas waa hundumaa rakkinas waan danda'uuf miti rabbiin kan horiirraa nama adda baasee uumeef jechuudha. Maaliif horii ta'u biyya kana ga'anii jechuudha waan ba'aniif hin beekanii dhugaa rabbii namni fedhii dhabee hin jiru garuu namni hundumtuyyuu hin obsaa jechuudha hin obsama bakka innis tan irraanfatta dhugaa rabbii hojii qabattee jennaan isumayyuu yaadattu jechuudha. Sanootu abbaa manaa kee hin ta'in fedhii namatti ka'uun hin jiraayi subhaanallah wallaahi hin beeku dhugaa rabbii rabbiin isaaniif haalaafisu malee baay'ee ulfaata dhugaa mee warri haftanii of eeggannoo godhaatii hin kokkolfinaas dhiiraa arabaatti hin kolfinaati yaada keessan dhoffadhaa yoo isinitti kofaltan ilkaan keessan argeeti kan dhiirri isin qabatu jechuudha. Duruma biyyattiyyuu hin beektu maan nammetu dhiiran janajjaniin dhufne hin jiru waan ta'eef yaada keessan dhiiratti hin kennatina. Mee waan baataniif dalagadhaa mee kanan godhadhaa hiriyaan kiyya mana jaarrattee hiriyaan kiyya baajaajii bitattee hiriyaan kiyya akkana gootee haadha mana jaartee abbaadha mana jaartee isa jedhamu hin beektu miti akkas jedhama ollaadhaa akkas jenneefaa biyyaa baane miti. Mee akkasuma ta'aa mee dhugaa intala baluu akkas godhatte ilma baluu akkas godhate wanta jedhamu hin jira biyyaa yeroo baanu jechuudha. Mee isa yaadadhaatii birrii keessan hin balleessinaati keewwadhaatii yeroodhaan dalagadhaa galaatii heerumaa dhugaa rabbii yoo yeroodhaan dalagattanii galtanii heerumtanii baala gaa'uun hin jiru jechuudha. Dhugaa namni abbaanuma manaa wajjin bareeda beektanii dhugaa rabbii namni abbaa manaa wajjin yoo jiraate kabaja ulfinallee qaba abbaa manaa wajjin illee bareeda. Kanaaf dafaatii dalagadhaatii warra abbaa manaa qabdan abbaa manaa keessatti ijoollee keessanitti galaa akkasumas warri heerumin immoo dafaa dalagadhaatii heerumaa malee biyya ormaatti heerumtanii sareen ta'ina dhiirri biyya ormaa namaaf hin taatu hedduu rakkoodhatu maatiin beekin biyyan beekin isin heerumina
Kanan isiniin jechuu barbaada mee waan isin irra geessu immoo gaafadheetan isinitti malee hedduu tokko ulfaata dhugaa rabbi ijoollee keenya rabba laaffisuuf hundaaf iyyuu wuyi sagalee isinitti dheeressee